Anilleen seenaa suuraa qabadhee amata meeqa suuraa saniin imagine godhee jiraachuun tole. Wanti dhokatu tokko hin jiru keeppiinis hin jiru. Sababni isaa maalitti yaadda? An nama na jaalatus ni kabaja. Hin miidhus nama jaaladhu hin qaba. Nama haaraa natti fakkaate kanaaf bara. Malaasii galeedis akka dura dhuftatti maal gaafati yoo akkas ta'e. Daawwattoonni kan keenya yoo ragaa ba'uu danda'u. Yoo dibannes yoo dibattes homaan jettu anatu tarii. Homaan jettu. Waan amanuu faa nama rakkisne nama eenyummaa isaan beekne tokko faa namni jaallatee amanta. Maaliin argadha? Dungatee jennaan galee suuraa isaa kukkutee cicciree gatee jira. Hawween isaa waan hin ta'eef dinqisiifannaa ta'uu danda'a kan koo. Kan kee immoo daawwattoota keenya kan Forex Entertainment qophiin keenya gaa qophii qara jaalalaati. Qophii qara jaalalaati wajjin an qopheessitu Asuu Mudassir. Ani immoo Isaaq Zeenuuti qara jaalala onni jaalala miidhamti kan itti wallaannuu fi jaalala faloo dhabde kan faletti barbaannudha. Akkasumas immoo xalayaa daawwattoota keenya biraan nu dhaqqabe kan qindeessinee sin biraan geenyudha. Hadhaa akka addaatti dhufne wanti dhokatu tokko hin jiru keeppiinis hin jiru. Sababni isaa maalitti yaadda? Anilleen arra meekaappii without meekaappiin jira. Nama haaraa natti fakkaate kanaaf bara. Malaasii galeedis akka dura dhuftatti maal gaafati yoo akkas ta'e. Maaltu jijjiirame maaltu badeen jedhaara bara erga silaati osoo raappiin jalqabine. Arree riiba akkuma ka'eetti dhufe dadhabadde yeroo hunda meekaappii dibata osoo akkas taate daran sana caalaa bareedda. Osoo dibadde hoo? No akka kanatti osoo taate daawwattoonni kan keenya yoo ragaa ba'uu danda'u. Yoo dibannes yoo dibattes homaan jettu anatu tarii. Homaan jettu? Miskiina wallahi. Akkasii torbaniin al tokkotti kan isiniif darbu sagantaan keenya qara jaalalaati. Har'as jalqabeeti jira. Har'a xiqqoosii wanti adda nama godhu al tokko seenaa jaalalaa keessatti nama eenyummaa isaa utuu hin beekin onlaayinii irratti callisteetuma kanatti jaallattee jaalala suuraa isaanii faa qabatte amna dheeraa suuruma saniin imagine gooteeti akka nama sanii wajjin jireenya amna dheeraa jiraatu tokkotti suuruma laalta akka nama sanii wajjin jirutti imagine gootee jiraatte jechuudha. Yaa namni kun tariitii yookaan nama biraati wajjin hin jiraachuu danda'a yookaan haadha manaa qabaachuu danda'a. Sun bakka ittiin kennitu gaafa nam tokko jaallatteettu onlaayinii irratti womanni hojjetu kana yookaan toltuudhaanis haa ta'u yookaan taphaanis haa ta'u yookaan haalaaf amala qabaateenaan sooshaal miidiyaa irratti nam tokko gaafa argitu callisteetuma kanatti osoo hin beekin jaalalama sanaatiin qabamtu jira waan ta'eef dhugaa dubbachuuf taanaan ani waan baay'ee argeen jira yeroon siin jedhu waan amanuu faa nama rakkisne nama eenyummaa isaan beekne tokko faa namni jaallatee. Anilleen seenaa suuraa qabadhee amata meeqa suuraa saniin imagine godhee jiraachuun tole. Argattee moo dhabde nama san? Maaliin argadha? Nabiran jiru nama argachuu hin dandeenye. Suuraan qoftidhaan jaallattee yeroo dheeraa. Imagine godhee heerumeenii ilmaan wajjin dhalee. Ilmaan babbariidaa kana fa'aa dhalasanuu karaa rifeensi isaanii kun waan biraa fakkaatu kana. Eenyu naan hin jettu namni kun? Eenyu? Shaarukaanidha. Waan akkana yoo kaasne jenne fiilmii hindii baay'ee laallatu irra beektaa biyyatti. Anushkaa Sharmaa jennaan jirti. Shaarukaaniin nama baay'ee dinqisiifatu keessaa isa tokko. Yeroo sana kutaa 9 baradha. Nan jaalladhe Anushkaa Sharmaa kana jaalladhee suuraasii kana mana fudhadhee deddeeme waan argeedhe Shaarukaaniin baay'een jaalladhan ture. Guyyaa tokko inni fiilmii wajjin hojjetee si wajjiniin dungatee jennaan galee suuraa isaa kukkutee cicciree gatee jira. Wanni akkana nama mudata. Inni kun kan kee baay'ee daangaa darbee waan ta'eef kan kee kun laallatu. Maaliif sababni hoo? Argachuu danda'a isa jaalladhee yoo inni biyyeen jiraatu san dhaqee bara. Samii qalamii dibuun ta'uu reenni kun. Kanaaf yeroo baay'ee wanni akka kanaa nama mudata dhala namaa keessatti haati seenaa keenya kun kanaan wal fakkaata waan ta'eef nama kana ituun arginiin callisteetuma onlaayinii irratti nama waggaa 2 ol jaallataa turteedha. Dhuma irratti maal taate kan jedhu seenaa si dhaggeeffannee walitti adeemne. Akkam jirtu qopheessitoonni sagantaa qara jaalalaa hedduun isin jaalladha. Ani maqaan koo Urjiin jedhama. Oromiyaa jeetuu keessatti dhaladhee guddadhe. Ammaaf biyya hambaan jiraadha. Mucaa tokkotu jira ture. Inni dhalataa godina Jimmaati.
kanaan dura inni na hin beeku anatu beekan malee erguman gaafa isaa argeetiin jaalala isaatiin qabu yeroo dheeraaf carraa isaa argachuu hin argannen ture waggaa lamaa ol suuraa isaan ilaala kana malee suuraa isaa screen mobaayilii kiyyaarra godhadheen galgalaa fi ganama ilaalaa ture isuma qofan yaada hedduun jaalala isaatiin dhibame waggaa lama booda osoman sodaadhu miseenjaraan barreesseef innis barreeffama xiqqoo tokko naaf deebise yeroo kana nama boonu natti fakkaatee irraa of qusadhe garuu hin dandeenye hedduun jaalladheen yeroo hunda boo'uu qofa taate ija koorraa imimmaan hin qooru osoman akkasiin dhibamuu guyyaa tokko bilbila isaa argadhee bilbileef xiqqoonaan dubbatee narratti cufe ammas yaalii koo ittuman fufe amma garuu innis guyyaarraa naaf bilbilu eegale guyyaa tokko akkan isa jaalladhu itti hime garuu jaalala oromummaan si jaalladhan jedheen inni garuu akkan jaalladhe narratti baree dhuguma jaalala oromummaa qofa na jaallattaa jedhee na gaafate jalaan callise yoon dhugaa jiru itti hime natti boona jedheen sodaadhe ammas irra deebi'ee na gaafate anis karaa cabdiin haayaatu jedheen eeyyensin jaalladhan jedheen innis abshir naan jedhe guyyaa tokko garuu waan hin eegne naan jedhe dhugaa yoon sitti hime anis si jaalladheera naan jedhe gammachuun waan qabee gadi dhiisuu wallaale dhamaatii koo waggaa lamaan argadhe akka waan qaamaan argadheettan gammade amma jaalalaan waliin jiraataa jira gammachuu guddaan qaba qopheessitoonni qara jaalalaa guddaa galatooma. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya qara jaalalaati seenaa obboleettii teenya dhaggeeffannee walitti deebinee jira seenaa kanarraa maal hubattan maaltu isiniif galee seenaan kun gaawwanni seenaa biraatiin adda isa godhu yoo jiraate jaalala galatoonfatu isheeti. Jaalalaan qabamtee ammallee akka jaalataa jirtu wal jaalataa jiranii dhumarratti namatti tola namoonni hedduun daawwattoonni kan keenya seenaan kun yookaan isin mudateera ta'e jedhe komentii jalatti anallee mudateera jedhaatiin nu barreessa sababni isaa namni hedduun yoollee nama sana gadi fageenyaan itti siqachuu baatellee waan hawwu tokko imaaj godha nama kana osoo argadhe kan jedhu fa'aa otoo hin beekin jaalalaan namni hedduun namarraa qabamuu danda'a waan ta'eef akkuma daawwattoonni kan keenya asuurraa qabamaa jirtanu amma kana jechuun isaa qiraa namoota baay'ee qabamee jira jalaa didee inni si jaalannaa kajeen isinii gale kan koo tariiti awweellisaa waan hin ta'e dinqisiifannaa ta'uu danda'a kan koo kan kee immoo kan kee rakkoodha waan ta'eef laa rakkoo miti asumatti gaddaa caddeefnu maaliif ani nama na jaalatus ni kabaja hin miidhus naman jaaladhu hin qaba naman jaaladhu dhiiseen immoo nama biraa jaalachuu hin danda'u. Amma dhiibbaa inni qabu dhiibbaa bu'aa isaati irra caala moo dhiibbaa isaati irra caala amma nama hin beekne tokko onlaayinii irratti akkuma kanatti suuraa isaas ta'uu danda'a viidiyoo isaas ta'uu danda'a argiteetuma kaate jaalalaan qabamtee waggaa dheeraadhaaf suuraa isaa qabatte iskiriinii moobaayilii kee irra faa kaawwatte taa'u jechuun hangam namni sun jaalala isii qabsiise agarsiisa garuu dhiibbaa moo bu'aa isaati irra caala itti akkaasuutti wanni kun. Bu'aatu irra caala. Dhiibbaan bariiti nama jaalatee jaalala san harkatee dhabeetiitu dhiibbaa guddaa irra ga'a malee namoonni akkanumatti osoo hin harkatiin suuruma qofaan jaalattee nama san jireenya kan keetiif barbaaddu osoo nama san biran gaheen kun dhiibbaa miti waa hedduu barta nama halaala jirus nama kan keen taane akka jaalachuu dandeessus nama harkachuu osoo akka hin dandeenye beektuu jaalachuu dandeessus beekuu waa hedduu si barsiisa malee kun dhiibbaa natti fakkaatu. Tariitii namni kun immoo jaalallee qabaachuu danda'a ta'a baakgiraawundiin isaa akka suuraa irratti argitu ta'uu dhiisuu danda'a akka suuraa irratti argitu ta'uu dhiisuu danda'a akka viidiyoo irratti argitu dhiisuu ta'uu danda'a waan ta'eef namni kun tariitii yookaan hiriyaa qabaachuu danda'a yookaan haadha manaa qabaachuu danda'a. Kanaaf nama kana utuu eenyummaa isaa hin barin jaallattee wajjin rakkachuu jechuun immoo hangam dhiibbaan isaan guddatu jettee yaadda? Dhiibbaan isaan guddatu maal barta beektaa bakka kanatti amma fakkeenyaaf namoonni tokko ni jiran garuu osoo jaalallee qabanii nama san jaalala keessa naqanii eefa nama san jaalala keessa naqanii namni sun jaalala keessa seenee booda irraa duuba deebi'anii miidhanii jiran suni miidhaa qaba immoo nama sin bee ka jaalallee qabu
خاتي دوبا جالتي سورة إساتي نما سنيوجين أبجو بوتو تهي نما سنيك لهاتي يوني في نمنسون أكنا مجال ليك أبو تسيهمي نواجر تك سيهمي نمني أغان نما جالتو تكو جال إساتي فحقم تك نمنسون أما نما داوان جو تكبرتا واحد دوسي برسيسو دندا مالي إيبان كابو إيبا كاتاتيك أبو كابو أكاتاني إيبا تيك أبو نما سنجالتي دوبا جالتي وصواتي أركتي يعني نما سنيك لهاتي نمنسون الليل يوني في خاركتو تهي سن نسيب خيتي يوني في جرو سونا من سنجال ليك أبو نما سنجال الخيس أنا قتهمو كون إساف لباتا شيء أفهمه نما ميلوتا نفكر يا سريدا لال نمتكو فجينا رتاتا أو كار سوشيال ميديا رت كان جال بيوتا يجري جال لساكنا فانا باي أنغتو كتر كام فتشورا نمنيكم مالي جت باكراوند يساهو بتشونا موجنجرا مونا موجنجرو حال لساكون أكا سورة رتلالو مو أكا فيديو رتلالو غراغرما نمني إني سوشيال ميديا رت فدي بافتو باكراوند كيسا لغاتو دي سودان داوان تأفي akkasumas ammoo nama kana itti siqattee nama kana walitti dhufeenya uumuu danda'u qabda ammoo obboleettiin kan keenya kun kan isiin goote waggaa lama fayyaa jaallattee akka carraa ta'e immoo deemteetti wal bartee gaafatti wal bartee jettullee kabajasii kana baay'ee akka kabajni si hin tuqamneefu ittiin dubbataa turte waan ta'eef kallattumaan sin jaalladha jettee ittiin dubbanne akka isiin jaallatte baree inni nuyyuu abshir anis injaaladha kan jedhu tooftaa isinitti fayyadamtee waan akka kana shamarran keenyarra baay'ee bareedaadha maaliif jennaan akkuma dhufteeni sinjaaladha jaalala kan keetituun sin beeki waggaa lama akka kana dhibame maal jettee kallattiin itti dubbachuurra hanga ta'e namni kun akka inni jaalala siidhaaf baru akkasumas immoo akka inni jaallatu gochuu malawwan adda addaa kanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef dhugaa dubbachuuf milkiin isin gammachiisee jira jaalallisii itti siif hafuufu jaalalli kan kee itti hafuufu jenna egaa daawwattoota keenya qophiin keenya kan qara jaalala torbitti yeroo takasini dhiyeessina namuu kan jaalalaan milkaa'es kan miidhames kan nu bira ga'u haga dandeenyutti irraa xiinxallee haga nu galee haga beenu namoonni tokko beeta gaafa waa'ee jaalalaa kaate asooyitu haga sadarkaa waa'ee jaalalaa parsantii dhibbaraan dhibbatti yeroo kannitanii fi beeytanii asooyitan kanatti isiyyoo jaalallee ni qabdanii waan je'utti gaafiin baay'ata ilmi namaa tokko waa'ee jaalalaa haasa'uudhaaf dirqama jaalallee qabaachuun hin barbaachisu tarii immoo jaalalaan qabamuu beekuu qabaatu danda'a namni sadarkaa umrii nuti irra jiru dulloomne kanarra geenyee dhiisee ijoolleen xixiqqoonu tan jaalalaan hin qabamin hin jirtu miidhaa jaalalaa beekuuf waa'ee jaalalaa beekuudhaaf ati jaalattee beekuu qabda malee jaalallee qabaachuun dirqama miti namni jaalallee hin qabne waa'ee jaalalaa naasoo eenyutu je namni jeen jiru beek immoo dhandhama jaalalaa tokko beekuuf nama gorsuudhaaf illee ta'u onneen tantee jaalalaan qabamtee beekuu danda'u qabdi kana dura jaalachuu muuxannoo jaalalaa qabaachuu danda'u qabda malee dirqama jaalallee qabaachuu qabda au bultii jaarsa qabaachuu qabda wanni jaamu hin jiru namoonni baay'een gaafin guddaan isaanii asaantiin jaalallee qabdi isaa lamaan wal jaalatanii waan jedhu inshaallah gaafa rabbi jedhee gaafii keessan bakka takkatti qophii biraarratti deebisaa nuti lachuutu kan isinii kan inni taha. Hayyee sirriidha waan ammatti jette irratti dabaluudhaaf barnoota keessatti amma barnoota jireenyaan barnoota argattuu fi barnoota idilee kanatti argattu garaagarummaa qaba waan tokko namaaf dhaamuudhaaf waan keessa dabarfatte ilaalaa waan hiriyoottan kee keessa dabarfatan ilaalaa akkasumas immoo jireenya sana keessa jiraatte gaafa dabarfattee jettu miidhaasaaf bu'aasaa adda baaftee beekta waan ta'eef hanga ta'e muuxannoo keessa dabarfannee as geenyedha kan nuti isiniif qoodaa jirru waan tokko seenaarraa isaa ta'u seenaa nutti himtan irraa isaa ta'u seenaa jaalalaa waan tokko qoranneerraan isaa ta'u kanarraan dhufe waan ta'eef dirqama waa'ee jaalalaa dubbachuudhaaf jaalallee qabaachuun yookaan haadha manaa yookaan abbaa manaa qabaachuun baay'ee nu barbaachisu isiniin jenna egaa akkuma tamma jetteetti gaaffiin baay'ee nutti baay'ataa jira gama dhuunfaatiin isaa ta'u gama kallattii takkafaan tana qobalchiistee jira please isaaqii fi asuun wal jaalatanii yoo wal jaalatan natti ani jaalala isaaqeetiin maraadheetiin jira jettii koomentii jirti asuma isini ibsuun barbaada namoonni isaaq jaalatan firiidamaadhaan jaalala keessan ibsuu fi dandeessannaa fi isaaq jechuun nama hojii wajjin hojjetu istiidiyoo takka keessatti miidiyaa tokko irratti wajjin hojjenna obbolummaan nu jidduu jira wal kabajna
Karra jaalalatti garuu namni isaa jaalatan jaalatee san ibsadhaaf. Namni as jaalatanillee rakkoo qabu jaalatee san ibsadhaa iddoo yoon taatee hin ta'a yoon ta'u ta'e hin ta'udha. San rakkoon qabu san karra duubaatiin haasofnaa isin garuu jaalaluma natti ibsatuun irraa fuutin aan hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya kan torbee kanatti qabannee isiniif dhiyaanne karra jaalalaa seenaa jaalalaa milkaa'ee akkana fakkaata. Egaan torban biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.